Ajanda biraarratti darbu ajanda biraarratti darbu booddee na raafata. Ammallee waan isin jechuu barbaade abbaan barbaade ni so'ata. Abbaan barbaade qulqullaa ta'u abbaan barbaade qulqulluu hin ta'in. Ani galee eenyu qulqullaa ta'u qulqulluu hin ta'in. Isa kana miti dhugicha barbaanna kaaticha barbaanna ka'umsa sana barbaanna kanuma miti kan nu barbaanna. Lafa dhugaa irratti ishee deeffachuu hin dandeenyuuni. Ani galee kanaaf ammallee dhaabbachuun qabaa. Jedhanii namni dubbachuu jiraan inshallah kunuuni fuula keessan duran jira. Galatooma ulfaataan isin jechuu barbaada hundi keessanu. Baay'ee guddaa galatoomii obboleessa keenya waaja. Yaada guddaa yaada bibishaataadha achi keessatti kan hin arge akka koo namoonni baay'een agartaniitu ta'a. Dhugaa jecha na dhabsiistee afaan kootu luugama beekta. Baay'ee assignmentii biraadha kun. Kanaaf galatoomii namoota hubataa ta'a akkasii illee waaqayyoon nu kennu isaatan baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Mucaan kun yeroo baay'ee nama hin qabdu hin agaruu yeroo yerootti immoo nama akka waaqayyo kennaaf jira obboloota dhiiraa shamarraniini dhufanii yaada bibishaataadha kan isaan kaasaa jiranii. Yaaduma bibishaataa keessa immoo kan haqa mucaa kana akkasumatti dhufaa jira. Ofuma isaa of dhiibee bukoo absiitii bukaa'ee taa'ee beektu. Bukoon suni absiitii iddoo wantoo jedhee booddee bukoo yoo gajjallaa jiraate shedhee moo dhufee galagala. Akka kanatti galagalaa jira beektu waan keessa jiru qadaadamee dhiibee galagalaa jira. Kanaaf galatoomi isin jechuun barbaada. Garuu baay'ee baga wal si baree keessaa sinaa sobsiisaa bal'inaanii gaaffii tokko qaba. Keessumaan yoo si gaafadhe naa wayyaa isin jechuun barbaada. Maaliif namoota akkasii qusatachuun bareedaadha nagaasa naggo. Hundi keessaniyyuu namoota akkasii qusatachuun bareedaadha. Maal beektaa? Innama dhugaa dubbachuu fi waan ofii keenya itti yaadne yeroo baay'ee maaliif olii gadi girrisne yookiin as fakkaanne achi fakkaachuun hin barbaachisu. Yookiinis immoo waan gootu tokko kallattuma yoo goote yookiinis immoo kallattumatti deemtee wanti kun akkas ta'a jechuun yookiinis maggaarajaa duubate akka maggaarajaa duubatti maggaarajaa nu rakkisee baraka. Kallattii kami waan biran keenya tokko waan nagara tokko agarre waan kana ta'e tokko kana ta'e jechuudha. Kanaafi obboleessa keenya baajaan illee waa baay'ee dubbateera. Akkasuma namoonni waan gaarii hojjechuu yaada waan gaarii hojjechuu yaada namoonni baay'een isaanii jiru. Garuu akkaataa ittiin dubbatan isaantu baay'ee afaan nama afaanee yookiin maaksii afaanitti nama kaa'ee ta'a. Kanaafi baajaan obseen warra akka tasaa dubbate. Kanaaf warri itti qabamtan yoo jiraatan dhiifama godhaafee jiru barbaadanii akkasiis hooyyekoo yaada sirriidha waan dubbatamu. Egaa maaltu ta'aa jira beektaa? Yoo hin hojjetanii nama agarsiisu wayin nama hojjetuuf hojii dhiisu. Egalee yoo hin dandeenye nama hojjedhaa yoo hin dadhabe immoo nama hojjetuuf anniisa. Maafanii fafakkeessee karaa namatti cufa. Fafakkeessa nu barbaachisu ko barri kun bara dhugaatii yoo hojjettee hojiidhaan agarsiisu kanaan ala miidiyaa fiyyoota miidiyaatti fayyadamna taanaan gatiin qabu. Sigalee ani battee asirratti iyyaa oolleedhaa fi gatiin qabu gen maaltu ta'uu qaba. Adaraa eegadame adaraadha. Adaraan kun eenyu ilaallata? Ana ilaallata eenyummaa ilaallachuu danda'a garuu akkanani hin hojjenne wanti na dhorku jira yoo ta'e ati si kuudhiisuu hin danda'a. Wayii waliin hojjennaa wayii hin dhiisnaa ukkaamsuun kun hin barbaachisu bakka. Waan bakka barbaachisu qabu ukkaamsuun hin barbaachisu waan ifatti hojjetame waan ifatti ba'eedha. Karaa barbaachisutti deemuudha malee dhokachuun kun namni qoranii keessa dhokatu hin jiru. Namni asfaaltii irra dhokatu hin jiru. Waan hundaa'u ifama guddee posirranni galee na of galchi hubataa marqaa hubataa targaa sa Oromoon jedhee mammaa keessa kana asii galee ani namooti kallatti kamiinuu haa dhufan yaada bishaataa qabu taanaan
jalataa irraati fudhachuudha dudduubatti hin jiru maaliif yaada keessa waan tokko jira wal dhaggeeffachuu keessa waa jira beektaa walirraa haasa'uurra taa'anii darabee walii kennanii callisanii naamusa wal dhaggeeffachuurra bareedaadha maaliif ana bira waa jira na bira yoo waa jiraate na caalaa immoo isin beekuu dandeessu isin caalaa immoo inni tokko beekuu danda'a waan natti tole keessaa maanni wanta kama gaaraajaa basta jarba yookiin immoo akkuma waan dukan duba waan tokko jiraatee waa jiru kana akkattiin marmarame maraasaa sana keessa maal akka taa'een beekta. Kanaaf inni kun ulfaataa isa kana nuun immoo akka barbaanna gateetee boo'ee haa ba'uudha. Utuu ijoolleen warri kaleessa silallee turan baay'ee mucaa bareedduudha mucaan sila utuu isaan galanii haasa'anii booddeen galanaan jedhanii galanii baay'ee natti tola. Gaafa sana garuu akka isaan sirriitti baacaa wajjin keessaan haasa'an bareedaadha. Maaliif yeroo hunda waan baay'ee waan akka seekreetiitiin waan dhoksaatiin hojjetu jira. Waan qumna gara qabu yoo ta'e fiddeema miidiyaa irratti atbattina. Akka akaayiin dhangalaasuu gatii ta'ee fi keessaan irratti haasa'amee hojii gurguddaan hojjechuu hin danda'ama gatii ta'eef wal duukaa haasofne bareedaadha. Lakkoofsasaa yookiin illee keessaan barreessee fi akka isin duukaa arguun abdii guddaan qabaa jechaadha. Obboleessa koo caalaatiin galatoomaa dhugaa baay'ee fayyaa ta'a. Yaada qabdu walitti aantanii callistanii dhaggeeffataa jirtu gatii ta'e. Nagaan tura kana caalaa asirra ture kana caalaa dubbiin dheerachuu danda'a nagaan nu turaa ibsuu jedhu. Anillee ba'een deebi'aa bara yaaduma xixinnoo ijoolleen kun lamaanaa dubbatan malee anillee ba'een sa'aatii tokko booddee deebi'een gala. Galatooma itti yaada qabda taanaan haasa'e malee. Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu isiniin jedha. Sagaleen koo hin jiraa? Akka ajaa'ibaatti jira sagaleen kee immoojii boo'ichaa dhiisaa. Koppii link godhaa follow wal godhaa hundi keessan galatoomi dhugaa rabbi dubbachuu fi dubartii jabduudhaan nuuf jiraadhu galatoomi habiiba hawaan ture habiiba lammaffaa argannee jirra waaqayyo dhugaa si haa dubbisu bara jireenyi kee haa eebbifamu galatoomi akkasumas immoo ijoollee aarsaa kaffalanii iddoo san dhaabbatanii obboleettii keenya nu yaadatan asumaan galatoomaa jedha isatti aansuudhaanii gaafa abbaa dhabanii fi gaafa iyyooman dhugas gumaasin dhabu sokke rakkoon qabu otoo booniin abbaa qabaatte akkuma abbaan kaawwanii dubbatee fi jesti fooyyuu maaloo jedhamee amaarri namne kuni namni dubbate san dubbatamaaf ture iyyeechi baga waan akka namaan taane otoo akka namaa ta'e iyyeechi dhumatee dureechi bara baraan jiraata. Garuu akkasii miti dhugaashii barbaannaa jenna dhugaashii baafattee duute maal barbaannaa? Injira dhugaan ishee lafa jira. Dhugaan ishee bari wanti eege jechi wanti eegaa ture dhufee jetti sun nuuf dhugaadha. Dhugaan nuti barbaannu kan biraa maaltu jira? Tokkoffaa hanga har'aatitti akkamitti lubbuun biyya nama sanii biyya san keessatti timaatimiinuu yoo kufee ol qabaa ilmi namaa lubbuun namaa bahee akkamitti sakatta'amuu dadhabame. Bilbilli isaa seeraaf akkamitti dhiyaachuu dadhabe ikkoo sobee laaskitii harkatti ofidhee dhibamtu yoo fakkaadhe barfakkeessuu nan danda'anis dhukkubsadde jedhee kukkuba miti kun haati ji'a 9 dadhabdee qoraan itti baatte sunu dubbatteerti as baatee nuun. Inni immoo fakkeessee as bahee sobee dhukkubsatee gaggabaa jira bulluqa dhugaa jira wanta nyaatu wanta dhugu nu agarsiisan. Sigale miti kanaaf dhugaan micayyoo bahee jira tokkoffaa viidiyoon ishii maa ka'e han tokkotti irra immoojii fi wantoota garaagaraatiin baduu danda'a kan feesbuukii odeen gaddamaaf ka'e eenyutu kaase eenyutu beeka paaspoortii bilbila ishii dhugaa ishii barbaannaa jedhu dhugaan ishii bahee jira yoo seerri jiraate yoo mirgi dubartii kan eegama biyya san keessatti jiraate nuuf haa ba'u yaa qabame seeratti nuuf haa dhiyaatu. Sinii galee sobee dhukkubsadhe jedhee akkasa dhugaa dabsuun hin taatu boruu keechan mana namaatitti naman gala jechuudha. Faayidaa barbaade malee dhiirri garaana jabeechi ana siifan du'a siifan kufa haganarraa nyaatutti naaf du'a. Gaafa nani du'e garuu hin duune numa jira argaan jira. Garuu ofii keenya ofii jiraachuutu nu barbaachisa. Dhugaa ishii wanni barbaadamu hin jiru seeratti nu haa dhiyaatu akka jedhamu miidiyaa hundi Oromoon girrisaa dhuguma jedhe gaafa ishiin duutu daandii maraat cufame
nama meeqatu hordofaa ture. Har'a garuu manatti waldacha'anii kun yaada garaagaraa qabate. Kun isaayyuu sobee ciisu du'aa jira jedhee fakkeechitoonni birrii jalaan baane. Nun kijibinaa nuu fidaa dhugaa ishii baasaa. Dhugaa rabbii dhugaan ishii nuuf haa ba'u. Boru ilmoo lubbuudha kuni bar. Indee ookis si rukutee si burussee miti. Lubbuutu dhabame. Sababni ishiin duuteen maalidha? Wanta si ajaa'ibu guyyaa lubbuun ishii ba'u naannoo akkasii akka Itoophiyaa sa'aatii 4-5 ta'uun oolu. Mana ishii jala joon godhee darbe. Lootorii muraarte teechee kolfite. Sa'aatii san jidduutti maaltu mudate? Komantii dhabduute booniin jecha namaaf duute noo. Kuni waan hin ilaallanne waan kijiba. Boonii otoo ta'ee waggaa 1-2 duran beeka. Gisee akkas karaarra deemtee ani Mansuur Jamaal maal jedhamu komantiin ishii barraa'u wanta nama jibbisiisudha. Innaa san duuti ture. Har'a Waaqayyoon argattee waa meeqa hodoo gochaa jirtu. Mana haaraatti gale maaloo gale jettee booniin ikkoo miidiyaadhaan jireenyi ishiin waliin bar waan nyaatu waan dhugdu nutti agarsiifatti. Haadhas abbaas nu godhatteeti. Sini gale miti haadhaaf abbaa hin qabdu booniin obbolaa hin qabdu boonii miti nu qabdi. Daa'imni tokko gaafa waa argatte haadhaaf abbaa ofiitti agarsiifatti. Ishiin haadhaaf abbaa nu godhatte. Waan qabdu gola ishii mana ishii hunda nutti agarsiifatte. Kanaafi dhugaan ishii barbaadamee mucichisuun sobee nu fakkeechini seeratti nu haa dhiyaatu. Kaabineen immoo garaan bitamte nurraa dhaabbattu galatooma. Kaabineen bitamte iyyuu hin jirtu obboleetti. Kaabineen bitame iyyuu hin jiru. Abbaa warraa ishee fi hiriyoota ishee warra hammammaa gadi ba'een dubbatiin kanuma isaan mala. Kaabineen kaadireen jala jiran iyyuu hin jirani. Ofiima isaanii maqaa kan ofitti naqanii deemaa jiru. Dhaggeeffadhaa. Sirriitti isiniif akka dhugu. Ishee kana wanta kana iyyuu fayyadamina. Beekaa wanta kana jechisiisaa jiru. Namni quba isaan qabu tokko iyyuu hin jiru. Sagalee yoo abbaan dhiyyee ollaan dirmataaf. Abbaan kan inni iyyanne ollaan isaa si dirmataa bifti. Sagalee habbuluu jedhanii jaldeessi dhagaa galagashee dhageesse. Yoo abbaan dhiyyee ollaan dirmataaf. Kan birmatuu fi gaafa sana isaanun iyyanne isaanun himanne kaabineef kaadiree maaltu isaan ga'e maal? Boonii duukaa rafu moo boonii duukaa ka'usan? Maal booniiti jarri kun yoo baay'ate kophee dhaladhee beeku. Waan ana fi haati tokko barsi gadi ba'een dubbadhu lubbu. Ala dhaggeeffadhu. Miyuutu godhi dhaggeeffadhu. Seerri mana kanaa wal dhaggeeffachuudha inni guddaan maaliif? Yoo nama wal dhaggeeffate sirriitti wal caqqasee yaada walii wantoota jalatti deemu. Maaliif beektaa? Jara kana qamuun hunduma keessa dhalatanii achi jiru. Ijoollee afaanuma keenya dubbatanidha. Kaadirees, kaabinees, poolisiis maal soon barbaadataa warrachiisamini. Yoo baay'atee baa'ate kophee isaanii qaraddeetti mucaan kun na'aman. Yoo baay'atee baa'ate mucaan kun ol jetteetti dubbattee laphee dhiibdeetu hin ta'in kophee isaanii haxoofteetti. Kan beekaa maqaa isaaniitiin garuu yeroo hundalaa dubbiin akkatti galagala beekta dafee akkasirra galagalee ofitti abidda beektaa abidda gaafa nama akkasitti jedhu sitti darbatu walitti daddarbatu fuudhanii akkas dabba wanto jedhan siyaasa miti mucaan kun utuu waa siyaasaa tokko keessa dubbatti mucaan kun utuu rakkinni ishee waan biyyaa waan tokko wajjin ta'e dhugaadha uwwennee maraanna amma garuu miti rakkoonni mucaa kanaa jaalala. Kan jaalala ishee dhowwe nama biraadha. Sigalee kan bakka ishee bareeddu. Kanaafi isa kana isaanumatu maqaa kana maxxansee waan nama dhibu mucaa tokko mucaa anaan na doorsise keessaatii torbee darbee gaafa inni wanto jiru akka carraa ta'ee gaafa waaqayyo isa salphisu suuraa isaarraan kaasa. Mucaan sun nama dhuunfaa nama akka kopha akka keera. Nama hojii mataa isaa hojjetuuf jecha adabaddu taa'ee shiroo kee gurgurii kan jedhe. Engada social media irratti tokko ati bakkee teesse akkasaa softaa kotti airportii irraan simadhaa ani jedhe sin agarsiisa waan goonuu jedhe agartee gaafa taa'ee dubbatu iyyuu akka nama iddoo guddaa qabu akkuma mucaa pirezidaantii tokkotti dubbata akkuma kootaa jaldeessaatiin dubbatee nan kaasan gaafa inni ilaalu garuu kolfeen dure. Daddafee bilbilisa tokkoon gadi bubuusee gaafa ijoollee erge maallu nan gaddi baay'ee. Eessa akka ta'e maal akka ta'e foon kurtii kan wal duukaa kutaa turanii
isaa wajjin ishee duukaallee jechaadha baay'een gadde. Gaafa dubbatu kun akka nama immigireeshinii haasa'utti akkanii waanuma tokko waan guddaa godhee biyya irratti hojjedhee namoonni biyya baddu jedhanii sirbani biyya keessa ta'an iyyuu akkasitti natti roorrise namni 700 namni 600 jiru. Kanaaf inni si dhaabsisuu barbaade ishee kana mataa isaaniitiin maqaa walii kanneen wal ijaarreetu nama doorsisuu barbaadu. Kanammoo barreerra maaliif akkamitti bartee yoo jette immoo itti dabalata isaanumatu dhaqee kakkaasaa jira. Maal jedhan maaliif kaastan gaafa jedhaman maal jedhanii nu kaase miti qaama nageenya kaasedha. Maali ana birayyuu si birayyuu jira nama taraa birayyuu jira maa kaasu beeku isaan beekan maayyimiidha warra jira ta'a. Sigalee tokko hammaaranii danda'u bishaan dhangala'ee hin hammaaru birciqqootiin hin danda'amu. Sigalee kan namoota addan baafatanii nu yaadaniin. Okay. TikTokirra Facebookirra dhaqanii hunda samaa balleessan. Balleessa eenyutu harkaa qaba? Kan harkaa qabu abbaa manaa ishee. Kan harkaa qabu isa suuraa waraabanii ture edit godhee akkaawuntii ishee qabaatee kan poosti gochaa tureef eenyu akka ta'e beekna. Hin dubbatan taanaan dubbachuuf hin jiraan amma isaan gadi ba'anii hin dubbatan taanaan eenyu akka akkaawuntii ishee qabu eenyu akka poosti gochaa fi ture beeka gatiin ta'e anuu siniin dubbadha gadi baasaan jira anuu siniin baasa. Dhuga nama akkaawuntii ishee qabu nama poosti godhuuf. Amma nama akkaawuntii koo qabu namni poosti naa godhu jira taanaanis keessa beekamaadha jechaadha. Abbaan manaa ishees jira. Fedhii abbaan manaa ishee alamuu namni tokko dhaqee akkaawuntii namarra sanaan haquu na amanii naqu. Beeka akka abbaa manaa lubbuutiin jira. Akkamitti abbaan manaatu lubbuutiin jiru kan haadha manaa dhaqee haqa ormi obboleessis waan barbaadetu jira obboleettiin hin haqu. Maatiin ishee immoo bilbilli ishee iyyuu diimaa ta'u maal fahaa fakkaatu hin beekan immoojii boo'ichaa dhiisaa. Amma immoojii boo'ichaa gooteen koppiliinkii poostii godha sheer godha. Abbaa manaadha kan beeku. Yoo ajajamanii ta'es warri sun immoo ajaja kan darbeef abbaa manaarraatiidha. Kanarraan kan hafe as qabachi qabii mina amaarinyaa na'u. Isuma jedhanii kanuma dubbiin as qabachi qabii asfalliga. Achachachi baqa hingingishuu waanuma beeku qaba. Ishee kana jala murannee tuuteenyi natti tolaa asiin jedha bareedduu koo. Amma ilaa dubbichumatu kanadha asuma jedhu malee eessa akka jiru koo dubbiin akkas gaafa jedhanii quba isaanii nutti baasanii qubi 4 qubi 5 eenyu bira akka jiru beekamaadha. Maaliif amma akka isaan asii olii dhiyyannes beekamaadha. Maal akka ta'aa jirus beekamaadha. Kaleessa reefuudha meeshaa mucaa kanaa lakkaa'amee maal jedhamee itti cufamee abbaa namicha isa mana kireessetti istuudiyoo isaanii kan harkaatii fudhatte barreessanii viidiyoo footoo waraabanii ijoolleen kaleessadha. Agartee hamma kana guutuu garuu hundumtu bakkee jira. Amma iyyuu kana caala balleessanii buluu danda'uun isiniin jechaa jira. Kanaaf eenyuudhaan jedhiinaa eenyuudha meemmee abbaan manaa kee lubbuutiin jira taana kan lubbuun ba'isii yoo taate yookiin hiriyaa kee yoo taate fedhii abbaa manaa ala namni tokko dhaqeen balleessu yookiin abbaa manaa balleessa yookiin immoo anatu dhaqa balleessaa jennaan nama sana ergaa jechaadha kan nu dubbine olii gadi deebina minimum nagar asfallaaqiif dhiisaa waan akkasii bakka namoonni qaqqabamanii jiran akkattiin akka kootaa jaldeessaa qaqqabamanii jiran sirriitti beeku garuu gadi ba'anii yoo haasa'anii gabaa isaaniitti irraa cufama. Wal duukaa nyaachuu tafaa, wal duukaa dhuguu tafaa. Sigalee foon dheedhii kana nama duukaa dhaqanii jimaata qidaamee wal duukaa muranii hin jiru. Amantaan illee maal jedhama ture. Nama olii gaddeemu waldaa kiristaanaa.